Maashaallah har'alee zuulaan teessan soofaa haalaan babbareedu kan gatiin isaallee jiddu galeessa ta'e soofaa haalaan namatti tolu qabadhee isinii dhufeera isiniin jedha. Akkuma baratame viidiyoo kana laayik gochuun seenaa warroonni maatii naaf hin taane saabskiraayib gochuun maatii naaf ta'a warroonni maatii naaf taatanii hiriyoota keessan sheer godha. Soofaa irraa ol ka'u jechuudha haalaan bareedaa ta'e qabadhee isinii dhufee jira gatiinleen jiddu galeessa waan ta'eef kan isinirraa eeggamu keessaan na dubbisuu qofa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa namoonni jaalatan keessaan na dubbisa hedduu bareedaadha filannoon keessaan zulaa eemishuu haa ta'u isiniin jedha yeroo kamiyyuu irraa gammadanii hin jaalata waan ta'eef filannoon keessaan zulaa eemishuu haa ta'u isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa wanti nu hojjennu wanta dhugaa fi dhugaa qofa irratti hundaa'e wanta qulqullina sirrii qabuu fi meeshaa orijinaalii qofa isiniin jedha yeroo kamuu kan isinii dhiyeessinu. Karoorri keenya qalbii teessan gammachiisuu fi wanta gaarii fi wanta bareedaa irraa gammaddan isinii dhiyeessuu qofa isiniin jedha yeroo kamuu viidiyoo kana hanga xumuraa ilaala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamal kafune jalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota zulaa eemishuu zirta bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyyaa isin biraa jiraatu isiniin jecha hordoftoota kiyyaa har'allee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Akkuma baratame viidiyoo kana laayik gochuun seenaati hiriyoota keessan sheer godha warroonni maatii naaf hin taane saabskiraayib hedduu isin jaalladhaan isiniin jira. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo tokko gadhiisee hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hedduu isin yaada kootamee walmaan soofaa kana halaalu soofaan kun soofaa nama torba teessisu soofaa obboleettiin teennaa foojjanni baasnee jechuudha. Asuma eddooma waabeedha waabeetti baafneef jechuudha. Soofaa haalaan namatti toluu fi soofaa hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Gatii isaallee gatii jiddu galeessaan baasnee jirra. Gatii ani isinitti himaan gasiif isin tilmaamaa isiniin jechuudha. Diizaayiniin ittiin dalagame kottaa laalame mataa isaa irraa diizaayinii kanneen hin dalagame diizaayiniin isaa hedduu namatti tola maashaallaadha. Baay'ee jaalladhee jira isinillee jaallattanii irra deebitanii jechuun ni dandeettan isin jira. Soofaa kana akka isin argitan kana baasnee oomishnee baasnee fi jira jechuudha. Maashaallah haalaan bareedaa haalaan namatti tola isinillee akka jaallattu abdii guddaarraa qaba naanaatti jedhamti. Akkasuma maatii ofii sarpiraayiz goote jechuudha. Minxaafillee irraa qabdee minxaafii wajjin waraabee hin jiru. Akka isin argitan kanatti minxaafii ofiillee qaba jechuudha. Haala isin argitan kanaan diizaayinii mataa isaa kana hedduu jaalladhe. Saniif irra qabee akkana isin mul'isaa jira. Haalaan hin bareedu miilaala karaa inni irra dalagameen illee. Akkasuma jechuudha soofaa hedduu bareeduu fi maashaallah ta'edha jechuudha. Hundi isaayyuu karraa ol ka'u jechuudha. Irraa ol ka'a isin jedhu kan gubbaa kunni qulqulleessuufillee haalaan nu salphate hedduu bareeda jechuudha. Akkana irraa ol ka'u kunniini maaliif jennaan haaluma salphate irraa ol fuune qulqulleessinee dhoofne irra deebisuu dandeenya jechuudha. Akkuma isin argitan hordoftoota kiyyaa haala isin argitan kanaan oomishnee baasnee fi inni kun abbaa tokkooti jechuudha. Meelaala maashaallah haalaan hin bareedu. Soofaa nama lamaati kan wal biraan isin fidee jiru kana beebtiraasin isaallee akka isin argitan kana jira maashaallaadha. Hedduu namatti tola hedduu bareedaadha. Isinillee gatii isaa koomentii irratti tilmaamuun dagatina koomentii irra barreessa. Hangaan isinitti himuuf isiniin jaa hordoftoota kiyyaa walumaa galatti soofaan kennarraa kan nama torba teessisu akka isin argitan kana jira isiniin jedha. Mee akkamiin ilaaltanii jirtanii akkasuma gatii isaatii fi soofaan wal madaalaa akka jedhullee wajjumaan ilaalla isiniin jedha. Asii hanga asiitti kan nam tokkooti kan nama sadii taa'e kan nama arfaffaa irra taaru kan nam shanaffaa kana jechuudha. As bira nama lama nam torba walitti nam torba jechuudha. Nam torba akka teessisu soofaa bareedduu fi maashaallah taateedha jechuudha. Gatiin isillee jiddu galeessa isiniin jee jira. Akkuma isin argitan kana soofaan kennarraa akkana fakkaata isiniin jedha. Hordoftoota kiyya maashaallaadha. Haalaan jaalladhee jira haalaan natti toleera isinitti akkam isiniin jedha. Akkam jaallattanii jirtanii isiniin jedha. Bifti isaa bifa samaawii jedhama. Bifa samaawii fi bifa warqaamaa wal keessa jechuudha kan inni ittiin dalagamee jiru. Maashaallaadha hedduu bareeda hedduu jaalladheera. Isinillee akka jaallattan abdii guddaa sinirraa qaba isiniin jaa hordoftoota kiyya. Gatiin isaa kanaan meeqa jechuun keessan hin oolu waan ta'eef 60,060 qofa isiniin jedha. Gatii jiddu galeessaan kan bahedha nama torba teessisa. Akkasuma immoo hedduu bareedaadhaallee maashaallah baay'ee jaalladhee jira. Hedduu natti tolee jira. Isinillee yoo isinitti tolee keessana dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkasuma gatiin isaa kun ittiin malamoo hin malu isiniin jedha. Yookaan gatiin kun 60,000 kun soofaa kanaan ni malamoo ni malu. Koomentii irratti naa barreessa isiniin jedha. Akkasuma haati meeshaalee akka jaalattu abdii guddaa sirraa qaba. Maaliif jennaani maashaallaadha. Hedduu bareedaa akka ta'e keessanii olitti siif hojjannee irra akka ta'e keessanii olitti bahee jira waan ta'eef isiniin jedha. Soofaan kennaa kan nam torba teessisu akkana jira jechuudha. Isinillee jaallattanii keessana dubbisuu hin irraanfatina. Yaada jiru yaada qabdanillee koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha. Kana qofa osoo hin taane soofaan biraallee jira. Kan nama biraati kan nama lamaa walirra isinii waraabee waan ta'eef kan nam tokko akka isin argitan kana jira jechuudha. Kinuuti kan nama lammaffaallee gadi isiniif dhiisa jechuudha. Akkasuma soofaa algaa kan jedhamu jechuudha. Soofaa
hedduu jaalatame nama hunda biratti fudhatama guddaa qabe viidiyoo taanu irratti qabadhe isin dhufe isinin jedha ammaaf ammoo gana كانت تدربنا كنما لما فعله كنوا أكنا جرا كنما لما فعله نام تربته سيسا ديزايني نسالة ديزايني ما كاني تأوفتة غرو ما كأبجد شولا إستبرت أكا غرو ما كأبو مي نمني اتمول أتجرو كومنتي رنا بريسا سننجرا غرغرمان اسامي مالي وانت سن هوبتني اكسوم كاني لمان كيسا كم توريسن تتولي سننجرا متان اسايرس كون اكزرا كون امو اكسن ارغتان كان زرا جيچودا اكسوما كاني لمان كيسا كم تو اكسن تتولي لي نيبكتا وانت كومنتي رنا بريسا اني كون لي كراول كاو جيچودا حال مسلبان الركا كاسني قلقل سن دندن سننجدا كون لي كراول كاو سن لي كراول كاو غرو ما بو تبرات تقاو جيچودا غتين سالي توكما كوما جاتا ما في جاتا مقفا كاني كيسا كم تسني تولير كم جالت تنزرتني كيسا نا بريسا سننجدا أكسوما دارين إساو كان كجافي قالوا أكن ديزايني كان أكن تبريد دلعة مزرعة شولا ديزايني كاناني أكسوما بلالي سنجلان كيسان كون وان راول كأوسنتني فكادني كون كإراك أوميتي إرتو هو مزرعة وان تا الراسوتش أوميتي جشولا غبراتي تقالي جلت تقالي إنه كون كالراسوتش أوميتي كولين هو دم وان تف وان نم توكو كإراكونج أولتي فكاتا غيرو إنه كون أكاسيم تسننجدا الكلام سارجو كينو كانت تقرأ إني كن غلمان هم تركما ولا رجد هم ملء وأنا راكون جاومتي سنين جدا وردت تكيا ديزاين نساء كنجرا إسن هو جالت تنزرتني كيسنا نم نجالت كيسنا دبي سنين جدا وردت تكيا سوفن كين حرك سنار جتان كنجرا هم بريدو ميلا لقتني سالة قتي جدو قليسا غيرو سوفا هيدو بريدو كنا متربته سود الله تيجو لما كيسا كجالتان سرشت قداتي كيسنا إرجع سنين جدا نميوني بربادني أبان توكو كونيلة كينو أكنا جرا ما شاء الله ده هدو بريدة شولا أمبار باي جالت دجروان في دلكسي سبوسون تاني هدو جالت دجرا وانت جالت اللي جالت سنجا وانت جالن اللي جالت سنجا مالف جنانين قتيني ساكو مجهاتما قتيني سالة جدو غليسا akkasuma illee isin himmiidhu yoo kabirrinkum ni jahatama xiqqoo jechuu fedhee osoo hin taane akka kaawwaniitti isin himmiidhu maatii keessan illee sapiraas gochuu barbaadanii baasii baay'eellee isin akkas isin miidhu san miti yookiin wanta keessa kiisii keessan hedduu isin miidhu miti gatii jiddu galeessa waan ta'eef ka isin illee himmiine akkasuma meeshaa bareeda waan ta'eef akkana fakkaataa isin jedha hordoftoota kiyya akkasin argitan kana jira namni barbaadan keessana dubbisuun irraanfatina kana qofa osoo hin taane meeshaa shaakilaa meeshaa Dubaay fi Turkii irraa akka finnee isiniif gurguruu ni beektanii meeshaa akkasiisanii illee barbaadanii meeshaa biffee jechuu fedheeti akkasuma arafaaleen dhiyaatee jira waan ta'eef warroonni maatii keessan arafa kanaaf sapiraayis gochuu barbaadanii dafaatii keessan dubbisaa isiniin jedha uffata irraa asfeesaa irraa wantoota barbaadan irraa haadha keessaniif abbaa keessan akkasuma obboleeyyan keessan daa'imman keessan sapiraayis gochuu barbaadanii keessan dubbisaa isiniin jedha waan gammachuun dhaggeeffataniif galatoomaa aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti turtii